Wangeela Maariqoos boqonnaa 10:46 warri qabdu waan baraa qabdanis baasaa. Waan baraa beektu moobaayilii. Warri macaafa qulqulluu siirka irus baasaa. Ergasii isaan Yaarikkoo dhufan yeroo Yesuus bartoota isaatiif tuuta sonaan baay'ee wajjin Yaarikkoodhaa bahee adeemuuf jedhetti Berximiyoos ilmi Ximiyoos namichi jaamaan tokko karra bukkee taa'een kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazireet ta'uusaa yommuu dhaga'e iyyee Yesuus ilma Daawit namaarii jedhe. Namoonni baay'een calluma isa jechisiisuudhaaf ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit namaarii jedhe. Yesuus yommus dhaabbatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii jabaadhuu ka'ii si waamaa jedhan. Kanaaf inni wayyaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'ee gara Yesuus dhufee Yesuus maal akkan siif godhu barbaaddaa jedheen. Namichi inni jaamaan immoo deebisee agartuun koo akka anaa deebiftu yaa barsiisa jedheen. Yesuus immoo karaa kee dhaqii amantiin kee si fayyiseera jedhee achumaanis agartuun isaa deebi'ee fi karaattis isa duukaa bu'ee jedha. Kadhata jijjiirameen agartuu deebi'e jennee waa walii wajjin ilaalla. Kadhata jijjiirameen agartuu deebi'e. Kadhatatu geeddaramnaan agartuun gal. Kadhannaan geeddarame mana namaa geeddara. Amiin hin jedhu sabi. Kadhannaan geeddaramnaan golli namaan geeddarama, jireenya namaa geeddarama. Kadhannaa jijjiiramaa jechuun maal jechuudha? Kaleessa mana kiraayii naa kaffali jedhaa turre taanaan amma monaa bitiitti geeddara. Dhaga'amaa jira. Kadhannaan keenya baay'een isaa bagan deebi'in. Hundi isaa bagan deebi'in. Inni kan dhukkubsataadha kadhannaan keenya baay'een isaa. Maaliifii? Inni kan na ajjeesi qaba. Si ajjeesuu waan hin barbaanneef hafe. Inni kan narraan kollaatu abaluu qaba. Sirraa kolla'uu waan hin barbaanneef dhiise. Dhaga'amaa jira hoo? Nan ajjeeftuu baranaafaa qaba kadhannaan kee walakkaansa. Si ajjeesuu waan hin barbaanneef takka tuttureedhee si hambise. Inni kaanoo ganaa qasseedhee dhufa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kadhannaa inni jedhamu kun maayin isa jedhamu walii wajjin yoo ilaalle rakkoon keenya inni guddaan kadhannaa isa jedhamu. Galgala kana waa'ee kadhannaa nutti kaasee soomsa lootii irra jira jedha tokko waa barraa qo'e isa booddee waa fida. Nama kadhannaa jijjiiree waa argate nas keessaa arga. Ameen ameen. Nama kadhannaan jijjiiramnaan golli isaa geeddarame, kadhannaan jijjiiramnaan seenaan isaa geeddarame tokko tasirra jira. Isa waa'ee isaa kaasee dubbachuuf kadhannaan geeddarame seenaa nama haaressa, tajaajila nama jijjiira, ol dabalaa deema namni kadhannaa geeddaru. Ameen ameen. Kadhannaa jijjiirama yeroon isiniin jedhu amma kadhannaa gaafa jennu yaa abbaa keenyaafaa kadhannaatti ilaallu nuyi. Yaa abbaa keenyaafaa kadhannaa sagantaa ittiin xumuruufaa goona. Sagantaa ittiin xumurra malee biddeenfaa erga nyaannee raawwanne kadhannaa xumuraafaa goona. Waaqayyo garuu isa jalqabarra kaa'e. Kadhata nu barsiiseedhan. Miti kadhata nu barsiiseennaan yaa abbaa keenyaa jedhaa jalqabaa jedhe. Mee jedha tokko lama sadi yaa abbaa keenyaa hin hundi keenya jalqabaa. Ishee ilaa ka dhaggeeffadhaa. Itti fufii jedhi. Ilaa kana ilaalaa. Ilaa kana ilaalaa. Gooftaa Yesuus. Ilaa kana ilaalaa. Ishee ilaa kana ilaalaa. Ilaa Unis galanis bara nameen. Amma rakkinni keenya ni guddaan dhaggeeffadhaa. Amma walakkaan keenya hin jenne kan. Hin jenne nyom anyuwaa wayita sitti nameen seeyyan. Na dhaggeeffadhaa waan isinitti hima. Amma rakkinni keenya kadhannaan keenya maaliif hundi hin deebine yoo jettan itti muu malee dhaggeeffachuu hin beeknu. Nan dhufa gara booddeetti. Itti himna. Kobilistoonni kanarra ganna baasii haadha manaa natti kennii mana natti jijjiiri konkolaataa naa kennii ameen jenne durbaan imbulaansii oomnaa. Maaltu nu jarjarsa hin tasgabboomnuu xinnoose taragaaggaanee Waaqayyo sagalee fidachitti. Sagalee fidatu nu jilgeeffannee jirru. Xiqimtii keessa isa kanan godha. Isattaanu gara idaariitti kanan sii godha. Isattaanu kanatti kanan sii godha. Tarreessee fida Waaqayyo jandaadhaan. Yoo dhaggeeffattan waa dhageessu. Amma namoonni keenya yaa abbaa keenyaa iyyuu asii ba'anii seenterii irratti fixu yaa abbaa keenya maqaan kee mootummaan kee dhufu bakka godinatti dhuma yaa abbaa keenyaan maa inni jettan macaafa qulqulluu kanarraa gaafa laaltan Maatiyos, Luqaasii fi akkuma kana Maariqoos namoota wangeelaawota sadantu waa'ee namicha kanaa barreesse. Isaa Yohaannis waa'ee namicha kanaa hin dubban. Waa'ee namicha kanaa waan kaase hin qabu. Maatiyos achumarraa gaafa laaltan Maatiyos boqonnaa 20 Diddamii sagal lakkoofsa amma 34tti Luqaas 18:35 hanga 43tti Maariqoos immoo boqonnaa 10 lakkoofsa 46 irraa kaasee sana nama dubbiseedha. Na dhagaa sirriitti attenshinii keessan gurra keessan as kennaati.
Maatiyoosi akka nama lamaatti kaasee haasa. Akka nama lamaatti kaasee haasa. Namoota jaamota lama jedha. Amma dubbichatti galeera. Jaamota lama jedhee kaasa. Luqaas immoo jaamaa nama tokko jedheetu namicha jaamaa tokko jedhee kaasa. Sun singilii godhee haasa'a. Kun nama lama godhee haasa'a. Isaan keessa Maariqoos informationii haaraa waan haaraa qabatee as bahe. Maariqoos immoo waan sirrii qabatee yeroo as bahu inni immoo maqaan abbaasaa Abaluu jedhama. Maqaan isaa immoo Abaluu jedhama. Naannoo akkasii jiraata. Kan akkasiiti jedheetu waa'ee namicha kana lafa kaa'a. Kanaaf namicha jaamaa tokkotu ture jedhas. Namichi jaamaan kun ganamaa galgala maal kadhata wettan horii nama gaafata. Horii nama gaafata. Wanti inni namarraa argachuun mala daabboo naa kennaa, wayyaa naa kennaa, birrii naa kennaa. Kanarraa kana fe waan biraa waan nama gaafatu qabu. Isa iyyuu abbaa kennuuf hin beeku. Nadhagaa. Nama guddaa kenne ijoollee xinnoo kennee fi waan beeku hin qabu. Iji namicha kanaa hin dhukkubsataa? No. Agartuu dhuma bade malee iji isaan dhukkubsatu. Akka jedhachirraa agartuu koo naa fayyisii utuu hin ta'in naa deebisii. Irran sii deebi'a. Agartuu koo naa fayyisii utuu hin ta'in naa deebisii. Jira jechuudha. Jira hin dhukkubsatu jira. Jira garuu waan argu. Harka kee as kennita. Adaraa gurra moo harka suni? Oluma fuudhame gurraaf harka gurrumti dheeraan harka keessan kanan caalu amma daraa waaqayyo. Oluma fuudhame. Harka lama ol fuute eebbida chaan lama mana kee agalu abbe. Oluma fuudhaa warri kaan ol fuudhaa. Har'aa kaasee balbaloonni biyya waaqarraa sirratti abanaman. Hin banama ija keessaa qame waan haaraa arga. Minan arga hidhaa iyyaati. Hallelujah. In arga simboliinsaa jira. Amma namichi kun ganamaa galgala maal gaafata wettan birriif daabboo nama gaafata wayyaa nama gaafata. Wanti inni nama hin gaafanne jiru. Garuu nama kennuuf gurraacha adiidha. Inni gaama dheeraadha gabaabaadha waan jedhu ijaa hin argu. Nama arguu hin qabu. Naa kennaa jedhama. Birrii kudha sitti kenni 50 sitti kenni. Harka namaarraa eeggata. Harka kee addiriirsita. Waaqayyo waan atti meera. Harka namaarraa si buusa waaqayyo. Balbala namaatii si kaasa waaqayyo. Har'aa jalqabe waaqayyo konfireensii kanarraa kan ka'e namoota baay'eedhaaf seera haaraa jijjiiree. Agartuu masaanii kana waqaq godheeduma baneetu eebba miilla isaanii jala jiru itti isaan baasa waaqayyo. Namni tokko lafa teessu taa'iti ittan baa baranaadha iyyaa. Waaqayyotu kana sii godha si jijjiira waaqayyo seenaa kee haaressa waaqayyo. Amiin amiin. Innaa isa agartuu namaa deebisuu danda'u hin argine namichi. Iyyesuus immoo Iyyesuus amala isaa keessatti yeroo lafarra deemaa ture karaa adaamaa kanaan dalga akka dhufeera taanaan lammata sirra hin deebi'u. Nuunuu akka jedhee karaa dhuftee irra hin deebiinaa. Nutu didee haaluma karaa dhabnee jechuudha naannoo. Karaa misilaa wanti nu irra deebinuufi koora akkannaan malee karaa biraa waan hin jirreef isa irra deddeebina malee hin kolfitanii waan guddaa bitadhaa kee ta'a kolfaa. Achi hin bahu takka asirra baheera taanaan Yesuus asii hin deebi'u lammee. Tasu hin dhufu. Innaan gaafichaa ilaa adaraa kee iji si arguu yoo baate gurri sin duudi. Irran sii deebi'a. Ija kee jaame taanaan isaaf kadhachaa gurri garuu sin duudi. Ijis gurris hundisaa jaama duudaa ta'ennaan asii waan dhufu hin dhagahu asii waan dhufu hin dhagahu waan tokko hin argu jechaadha nama akkasii. Namichi yeroo hundumaa taa'ee kadhannaa kadhata. Naan kennitanii nan gargaartanii. Iji namicha kanaa jaamaadha. Jaamaa jechuun waan akkasii miti. Kan namicha kanaa garuu galgalaa ka'etti. Garuu kummuu ka'echuu hin danda'u. Amma ija nama tokko argitanii beektanii. Ila amma namni tokko ilaaluu jaamaan hin jiru. Hin dubbatanii. Kun hin jiru simbooliin isaa jira garuu waan argu. Argitanii beektanii. Inni ilaalaa garuu ilaalaa jirattu durii si irra baheen. Hin argite isin. Waan akkasiiti namichi. Hin argu. Garuu hin arga. Iji isaa jira. Simbooliin isaa jira. Simboliidha malee isa argee kun muka kun baala kun diimtuudha kun gurraacha jedhu miti hin qabun. Kanan qabu namichoo. Innaa taa'eetu nama gaafata nama kadhata. Nan gargaartanidha. Gadi qabaadha itti cufa. Inuma kadhata. Inuma kadhata. Itoo jedhu guyyaa tokko inni lammaffaa karaa sana deebi'uu hin dandeenye tokko achiin dhufe. Iyyesuus ani gaa yeroo lallaba of hin beeku lallaba samaayitti hidhamee lallaba amma gallatiin lallaba amiin hin jettu. Yesuusi
deemaa jira. Yesuus akka botolo saafaatti lafa ejjetu akka bunagga saafaatti. Yoo manni lafa ejjetutu lafi raafama. Uumaatu uumama ofii uumerra dhaabata. Nageenya beena nageenya. Uumaatu uumama ofii uumerra sii dhaabata. Yesuusi kachab kachab. Namni tokko gaafa ergaan dubbatamu kan jara kana jajja makiinaa bitta hojii waaqayyo jedhe jara jajjabaatedha. Nama ta'a malee ofiin taa'u. Waaqayyo akka inni zeeroo irraa ka'ee kaapitaala guddaadhaan nama ga'u beetti yoo taate inni fi waldaa mayyuu harka kee asirratti diriirsi. Boru waan haaraadha hiyyamee jedhe. Yesuus akka warra kaaniitti lafa ejjetu. Yoo manni lafa ejjetu lafti beekama. Irra siifa ejjetu. Yesuus akkasa deema. Warri qurxummii lama buddee jashanii inni galanni siifa ta'u gooftaa waan na dhageesseef jedhee gad deebifnaan hundi nyaatee bare mataan goranitti naanna'anii yaa'u. Kan dhiibanis jiru kan tuqanis jiru. Tuma jedhanii namitti gurra seewwaa dhagaa. Magallaxii wayiin nabdu namitti yoon. Teesseetu nambatii ergaa namaan qabaa manadha. Bara baay'ee waldaan dhuftee boorga namaa ka'ee ganama haaraa siifata. Barreen gaddaa sonan naqa barana sonan naqaan jedhinatti. Baranuma sii ta'a. Bara nama dide siifata'u. Maal namni isaa ergaan fudhatu ijoollee maal ta'ee bara waa uumtuu nama dide siifaa ta'u. Yammi nama girisaa. Kaleessa koo gabaana jira yaa kan gabaan dubbanne. Kan gabaan haasofne maal kan nama warri kaan hin dubbanne maal turteetti yeroo dheeraachi maal bara qabdi gachite wacaa deemu Yesuus immoo wacu macaafni qulqulluun akka jedha inni hedha hin wacu jedha. Ameen ameen ameen. Inni karaarra gaafa deemu hedha hin wacu maal hin ta'u inni somboqqoo hin buruqfamneedha. Ameen hin jedhu namni isaa jabaattee yoo ameen jette sii wayya. Maa inni irraa kun dhiyeette. Amma birriin dhiiftu. Silaa nama akka baay'atu horii gaafatu hire. Nagaama hoo. Silaa nama akka baay'atu maal gaafatu fira. Horii gaafatu. Isan dhiiften qayyarte. Jamaa maanni waan tas. Ilaamee yeroo tokko. Yeroo waa galmaa namoonni gaasii giruupii uumanii galmaa yeroo ta'an maanni firaa yaatti goraa hubadhaa malee kootti biran darbina. Kadhadhaa maal godhaa. Isiniif kennama. Barbaadaa. Rurrukutaa. Amma rakkoon suni koo walitti hidhamaa miti. Walitti hin tallafinaas wantichi walitti tallafamaa miti. Walitti korkoddanii walii wannoon goyinaa. Walitti hidhinaa. Kadhadhaa isa jedhu warra olii gadi wil kadhannaa hin beekne wil jedhaniini gattaa kadhadhaa adeemsa duwwaa miti. Qeen keessan fayyaadhaa. Nagaan galaa. Warra kadhannaa duwwaa kadhadhaa isiniin maal godha hin kennama barbaadaa ishi rukutaa warratti barbaaduudhuma duwwaa taateen kadhannaa dhiifte ol deebi'aa kadhadhaa waaqa sodaadhaatti kadhannaa malee hin ta'u. Warra immoo kadhannaadhuma duwwaa of goggossanii of rakkisaniini gadi ba'aa barbaadaa jara keenya maal taatanii kadhannaa duwwaa miti jaraan immoo gadi ba'aa barbaadaa. Warra immoo itti deddeebi'uu didanii guyyoo tokko waraqata gashanii isaanoo nama waamaniidha ni galaniin itti deddeebiin argatta. Hayyaa ta'i. Namichi obbo gurra saawwaa dhagaa. Ijajjaame malee gurri nagaadha. Macaafni qulqulluun akka jedhamu. Siilaasii fi Phaawulostu mana hidhaa keetti hidhamaniitu. Isaan faarfannaa faarfatu jedha. Hin kadhatus jedha. Miti hin jedhu. Warri kaan immoo faarfannaa isaanii kadhata isaaniis duukaa jedhu hin jedhu. Hin dhaggeeffatu jedha. Kan warra dhaggeeffatus kan warra haasa'us waluma duukaa banan. Dhaggeeffannaan dadhabin yoo jechuu dadhabde. Namichoon hooga namaa galgala taa'e kan hindee jedhe. Maanna siin darbaa jiru. Ennaani sim jedhe taa'e gadi tit jedhani. Warri jaqaban nama ifatu. Taa'e tit jedhan. Isumaayyuu mootuutti dhiisaniiru ta'ee baay'ee dinqii ture. Itti immoo himan. Yesuus ilma Daawit siin darbaa jira jedhanii. Itti immoo balleessan silumaatuutti dhiisaniiru ta'ee
Ise silaa gaaffiidhaan guutamti namittiin fayyina ishee huun ta'u silaa itti immoo himan isa harka keessa qabda waan irraa dhorkamte sanattu si ajajameera hafe haratii kama harra habos hin kadhatti namitti meelu iudasiin kan darbaa jiru diimjari taa'e gad taa'e warra akkasiif akka inni dhufe hin beekan jedhe warra akkasiif akka inni gara irraadhaa gadi bu'e hin beekan isaan warra gad deebi'oota akkasiif akka inni dhufe hin beekan. Yesus ilma Waaqayyoo ergaan naa dhufe harka kee ol fuudhu danuu namaa keessa carraan kee hafuudhamu. Elaatii barraados taa'inaan jettanii ee'uudha garuu Yesus ilma Daawit asiin darbaa irraa taa'e gadi namittiin Yesus ilma Daawittu asiin darbaa jira gurrisee dhageenyaan akka inni deebi'ee asiin hin baane beetti. Kotteen shakkaa natti maa kotteen har'a siin darbaa jiru kan warra kaanii miti natti maa haasaan har'a haasaamaa jiru sin gidduudha haasaa wayiin nagaa jira natti maa waatu darbaa jira natti maa waatu jira sagalee haaraa jira kotteen tokko garaa mana kee darbeera natti maa itti rakkifte yaabbe natti maa zim jedhi taa'e gadi maalan ta'a natti maa Yesuus akka botolu saafaatti dafana jedhu sinii jedheera. Hinagama kottee Yesuus hin beekamu garuu akka isa ta'e hin beekamu. Harka kee as qabdaa har'aa jalqabee miilli Yesuus dhimma kee irra siif haa ba'u. Daaniyaas innaani taa'e gadi tit jennaan maalan taa'e Yesuus ilma Daawit daabboo wayyaa jettee akka itti afaan seerraa kan darbatamu namaarii. Hafu Kristos. Yesus nama fooqii naa kenne mana natti geeddare haadha mana bareedduu naa kenne jedhu caalaa namaari nama jedhu danda'ee miilla biraan dabarsu hafe kan inni achii gadi bu'eef dhiifamuu cubbuutiif ilmaan nama hundumaaf Yesus sanyiis gubbaarra aratii kama harra habos nama namaari jedhu biraan darbu Yesus harka kee mirgaa ol kaas Yesus jedhayyaat namaari jedhayyaat. Harka kee addeeressite wantatti kunnooti jette kunnootti ishiif haa ta'u. Daaniyamas namaari yennaani namichoo soontu ta'a Yesuus hin darbe beeka namaari ta'u isheen jettuu darbe beekaa darbe dhimma keessa noo dhimma kee ji'a lammaan sanaa beekaa darbe inni dhaabata Yesuusii dhaabata ameen jedhee meeqa keessa mirgaa ol fudhadha naan dhufin jira la akkan siin jedhe dhimma keessatti itti dadhabdee dhiifte sanamee Yesuus beekaa darbe sii dhaabataa jira. Hin darbe Yesuus beekaa darbe achi ga'eetu darbeera wayii tuffatee bira darban jarris hin darbarteem jarri Yesuus dhuguma darbaa jira seeniitu isaan deemsuu jalqaban deemaa irreen taa'e gadi Yesuus seenii bira darban Yesuus akka jedhe garagaleetu eerattu waamaa nan badde harrabi gattaa isiin jedhe kaa isiin jedha bor nan nageenya harraba ormaa miti harrabuma gattaa isiin jedheen barana kaa isiin jedhama namni kanatti walii galu iyyee ameena jedhu yes dhaabadhu ennaan ituun dhaabatiin fuuldura na dhagaa sirriitti dhaqaa waamaa si waamu gidduun amma wangeela caalaa raajiin jiraattee yaaddaa namantaa ammati wangeelloo raajii caaluudha hin amantamini ammati harka kee ol fudhadhu na waamu adaraa Waaqayyoon sitti mamaggallaxii addaa warri mattaawqii alaattaa warri hojii dhabdanii hojii barbaaddanii dookimentii gashitanii hamma ammaas waamuu didan boorga nama lamaa walakkaa jalqabanii si naa waaman ulfinatti si haa waaman yaa waamaa ennaan jedhan daqiiqa nama dhiyaa sheemii amma naga'u amma gattaa jedhanii xinnoo akkas siqanii waamaa ennaan immoo yambadee haadha koo ka'ii barsiisaan si waamaa jedhan si waamaa ka'ennaan hin kaatee namitti hin kaane isa jalqabaa wayyaasee maal gooteedha ofirraa darbatte maal goote wayyaasee maal goote ofirraa darbatte jedha wayyichi wayyaa akkamitti yoo ta'e wayyicha isinitti
wayyichi wayyaa seeraa isinitti fakkaatu wayyaa salphaa miti wayyaa seen ofirraa gattee kaate wayyaamti seen ofirraa gatte sun wayyaa salphaa miti namichi kun nama beekaadha jara keenya hin jaame agartuutu arguu dide malee namichi kun sammuun isaa beekaadha arguu dhabe malee atu kan kee dhabde malee eebba kee arguu dhabde malee atu nama guddaadhaam atu nama ayyaana qabeessaam harka kee as naalaattaa sin eebbisa har'aa jalqabee inni kan keetii sitti haa mul'atu wayyaa ofirraa darbata wayyichi wayyaa aadaa yookiis wayyaa safarrii akka aadaa yihuudootaatti wayyaa kadhattuun uffattu tu jira ati kun tu biiliyeenara taate yeroo san dhattee wayyaa san uffattee dhaabattee waa harka si kaa'u wayyaa keetu kadhattuu dhedhee hima malee situ haasa'ata miti inni mattu ati wayyichumatu hima bakka isa booddeen jarri harka keessa isee kana shaayidha onnoo godhee wayyaa kana baadheette Yesuusitti achi na deemu wayyaa safarii narra kaa'e wayyaa ollaan narra kaa'e ofirraan tarsaasaa har'aa jalqabee ilma Waaqayyoo tanachaa deema itti aabe harka kee mirga ollaatta wayyaa safarri sii kenne wayyaa ollaan sii kenne maqaa ollaan sii kenne sirraa gateeraan namni kanatti walii galuu aameena jedhu amiin jedha artuusin yes waan siin jedha inni deemsa si jalqabsiise hamma dhaabadhu siin jedhutti hin dhaabate erga jalqabde ollaa namaan haasaa mandaraan haasaa xonqaayin haasaa digimtiin hin dhaabatin ati ameen jedhi wanta tammarraa sodaataa jiraattu si sodaataa jiraataa nan dhageenyeeti leenci bineensi hundinuu leenca sodaata inni garuu shakak waan jedhu namittiin namatti harka qabee jedhaa paastar hin jedhu daayirektii Iyesuus hin birate ito deemtu wala asii hin jirtaa hin jenne gidduutti na dhagaa asirriitti gaafa jakee banuu barbaadu Yesuusumatti daayirektii si geessa utuu birrii siin kennimee gooftaan wakak godheema of sitti agarsiiseetu erga sargitee booddee birriin sii kenna amiin jettu erga addana keessee booddee dhaabbadhu jennaan annatti siqime dhaabbadhu jennaan namittiin dhaabatte na dhagaa sirriitti wilwiliin jedhina la akka garagaltee isinii kan na waame Yesuus isa kamii hin jenne daayirektii maddana dhufte la Yesuus bira dhufte dhaabadhu nama dhaabattu kan dhaabadhu jedhe Phexros ta'uu Yohaannis ta'uu waan beektu hin qabdu jedhe inni agaamaa hoo biruma geessee maqaxxeete dhaabatte asini kan na waamaa hirtan asini hin jenne biruma geesseetu dhaabat nan qaxxeete dhaabatte haala kan si godhu barbaaddaa jedhee ilaa kan dhaggeeffadha haala makana tuumee paastar amma tu kan ana mataan kotuna gaafatani kana kun maal gaaffiidha kun maal jaa maal oo kee rakkatee yeroo beekamaadha kana man kana tuna gaafatani ana ko maal ija keetii na yaatu deemanii amma hin dandeenye mokkora malee kana maal jedhee Yesuus garuu siistema isaa isuma mangashaafa gaafattu na gaafatti ilaata daabboo wayyaa sokaleessa nama gaafattu na gaafatti ilaata jedheetu gaafata namittiin hin didde akkeette wayyaan qayyerte kadhannaan geeddaramnamme ifa lafaa haaraa argitaam ayyaa naman galgala kana wangeelatti kanatti lallabaa jiru adaraa yaa Waaqayyo nama tokko nan dhawwatin galgala kana adaraa yaa Waaqayyo nama tokko nan dhawwatin nama iji isaa banamee eebbasaa argu haala akkasii godhuu barbaaddenna agartuu koo naa fayyisiituun ta'in naa deebisi amaneera atis amanii fayyiteetta jennaan bolok goona Yesuus margite amen takka argite kan hin beekne Yesuus irratti ija saaqqatte ila asiin Phexros irratti ija saaqqan ila wakak goote Phexros va nagar Yohaannis va nagar tas Yesuus mata akka dhaabataa'u fayyiteetta jennaan wakak goona Yesuus margite amen Yesuus irratti ija saaqqatte indi bolok goona Yesuus harkan waarii harkan qawweessa harkan guddaa iji keessaa qabee waan guddaa ilaale yaabe waan lafarraa miti waan waaqarraa siyaa ilaalchisu bolok goona Yesuus gali gaa'ee eessan nagayette akka eessan nagayette hin galuutte eessan nagasiriise
Hindi anfira umbeeku. Annama umbeeku. Sirrattani jakoosa akka ergan si argeen nama arge. Ergan si argee yu namni na arge kuno. Eessan na kasi dhiisee agartuun koo naa deebi'eera si bira ana fu'an si duugaan bu'a. Dhaqita eessan na kasi harka kee mirgaan kaas raadaa koorra habashia. Ergan si argee yu namni na arge. Ergan si argee yu firri yu na argan. Nama yu ergan si argeen argean. Namu ayyu wayyaayu nama yu firri yu ergan si argeen arge. Erga Yesuusin argite raawwatte abbaa dhibba lama walii isaa barte abbe erga kee mirgaas qabe erga Yesuusin agarte foolii ishee namatti urgaa har'aa jalqabee humna maqaa Yesuus Kiristoosiin ija kee saaqeera guddishi ameen jedha. Amala Yesuusin isinitti nama gidduu waa barbaada nama galaa qabu barbaada barsiiseetu isin jedhe yennaan bakka hangaa atangonu akkeetti gadi hin dhiibnu saba kanaa tangonu maal goonu saba kana maal haa goonu ennaan maaltu gaaree Phexros hindi maaltu gaa meetiin dhibbi lama tu wanni ta'e walitti qabamee jiru katamaatti ergi kaadha kanii nyaatanii amma kana maaltu nyaachise namtu waa qabu hin jiru gubaa'ina gidduu nama tokko duwwaa qurxummii lama buddee jeshan duwwaa qaba kaa kana malee maaltu jiru fisuma fidaa gubaa'ee gidduudhaa deemaniitu barana moo utuu namni baay'een jiru nama baay'ee gidduudhaa si fuudha Yesuus namichoo namni galaa qabu barana hin barbaadamu nanna keenyatti namni galaa qabu barana hin barbaadamu galaa baatanii gubaa'ee gidduun taa'anii galaa baatanii dudduuban taa'anii galaa baatanii fuuldura deemu malee gubaa'ee gidduudha fide kottu fidi kenni biddee jala maa gudde Waaqayyo galanni siifata waan na dhageesseef yaa galata yeroo gaddeebi'u adii lafa kana lama tol fuudhame lafa kana irraa adii inuma gadhangalaa lafa kana ennaani shantamaan teessisaa daban nyaatan bakka quufan guntoo meeqa deebi'e 12 jarroo amma jarri namoonni tokko firfaarii nyaatti amanuu dadhabdee firfaarii nyaatti jarri koo firfaarii miti biddeen miraakiliiti biddeechi biddeen salphaa miti biddeenichi biddeen harka Yesuus irratti baay'ateedha biddeen miraakiliiti harka kee mirgaas qabi manni kee miraakilii taarab nambati ergaa kanan fudhattu taanaan attamitti asitti lallabaa biddeen firfaarii miti minaanichi biddeen miraakiliiti 12 fidanii fanii hunda isaaniitti tokko nyaadhaa har'aa kaatanii minaan miraakilii nyaatanii miraakiliitu isiniin ta'a. Ameen. Miraakilii nyaattu har'a minaan miraakilii nyaattu har'aa booddee miraakiliitu isiniin ta'a. Namni kamuu harka isaa mirgaa ola kaafatu.